Hafuurri waan keessa citu natti fakkaate. Ay, kana miti. Xiyyaararraan taalii bu'uuraan jedhamu waan sodaatu natti fakkaata. Ati giftii too maal sodaata? Namni waan sodaatu hin qabaanne badhaasaatu sodaatanii jedhan. Algo taga. Oh my God. Jangan pergi. Akan itibaredu. Garura kini tak kudu makan. Okay? Pakin Nisa. Aman magesi mana? Enggak, kebab dulu mata hati mana? Silalah kestin ya nabet tu kan. Lah kestin sukume. Bareedina saasan eessa baasaate akka dhufe gaafadhan ture. Maalin jedhe bareedan jedhe malee? Hani Jonaili. Kana mana tokko seerumaan qabatee yoo ta'e seesii wayyu. Addunyaa kana argita? Yoo keessin waliin aane daawwatan malee? Osoo bareedaadhaan waan simatan taane silaa jiruun ni bareetti. Deefti jiruun bareedaa miti yoomin jedhe. Jiruun akka gaariitti bareedaadha malee. Jiruun kan bareeduu danda'uun haaluma nuti itti geggeessine fakkeenyaaf jiruu haalli itti geggeessine yoo hamaa ta'e jiruun badaadhu yoommoo akka gaariitti jabeessinee guddinaaf yaadne guddachaa jireenya keenyallee akkasumatti nu bareedaadhu. Lakki giiftii kun jiruun akka gaariitti bareedaadha siniin jedheera. Wallaahu wajjin jirta moo? Yaa hin jirtu barkottee jirteesse. Sin immoo kanuma xibaartu. Waan akkasii yoomsi galaba. Deessi. Guyyaa tokko ni galaafi. Wanti dhufneef wal mormii taasisuuf yookaan kana dhaga'uuf miti, okay? Come on. Oh my God. Yookiin immoo akkuma kiyya mana keessan qabadha. Jiruu keessan ijaara. Dhugumaan isin jedhaaban? Ayyoo gidduu kan biraatti dabalata fa'aa qabda waan biraa waan haasuuf. Siyaami maal taate waanuma qabdee nu arrabsu jirta wayi. Waan arrabsoo miti. Ani isin arrabsaa jiru. Baga. Wow. Heeruma barana. Qal'atte har'a wal fuudhuu bor walii kun single mom zaase. Kana manna. Akka kiyyatti tu jiraatanii isinii wayya. Wow. Dhiira barana. Dhukkuba sammuu. Dhugaan sitti maal dhukkuba sammuu. Jaalala hin beekanii, jibba hin beekanii. Jaallattumaaf na jaallattee siin jedhu. Jibbitumaaf na jibbitee siin jedhu. Wanti hundumtuu akkas wal jalaa dhuftee jirti. Ifti. Dhiiraaf dubbiin tokkollee galtee fi ofumaan xibaarinaan. Malan beekanii, falan beekanii, sammuullee si nyaatan, obsa hin qaban. Arraasiif du'esiif maraadhee siin jedhu. Takka qeezii wajjin ciisnaani, numtee dubbiin. Dhuguma yaala galeellee si ilaaluun barbaadu. Kanaa dhiirri waan si injifatanitti fakkaata. Addunyaan hundumtuu harka isaa keessa waan galteetti fakkaata. Anatu sii beekaa jechuu eegala.
eenyummaa kee sammuu kee waa hunduma kee kontirool gochuu barbaade. Anatu siif beekaa jedha. Giiftii koo waan akkanaa kana. Namni hundinuu takkoo miti. Dhiirri hundumti seesanuu eessatti tokko ta'uu dhiisanii beeku. Surrii kan uffattu hundumtuu. Dhiisi maal godha? Dhugubaanis jira. Namni naahilii dubbatee amansiisuu danda'e badhaasa guddaa argachuu qaba. Filatanii haadha koo waan biraa immoo waan na gammachiisu keessa. Siistama biyya kana dhiira biyya keenyaatiif qoricha qortutti taatee jirti. Ashuu siistamiin galuu fi diddeetti. Baay'ee isaan qofaatu siistama keessa galuu dadhabee rakkachaa jira. Nuti hundinuu yeroo jalqabaateef rakkachaatuma baane. Giiftii koo siistamiin galuu fi diddee akka bishaan gabateerra la. Harka koo kana argitu ni akka bishaan gabateerra akkas ta'aa jiru. Rakkina qabda. Wanti guddaan saalaa wal gargar baasanii wal komachuu qofa osoo hin ta'in dafanii siistama keessa galuu danda'udha. Jiruuf jireenyaas baalaansii godhanii jiraachuu danda'uun sadarkaa guddinaatti natti fakkaata. Ati na jiraadhu giiftii koo. Argitee? Jireenya bultii horachuudhaa fi waa gamaa gamanaanii wasaasaa walii qabatan malee olaantummaa gar tokko qofaan waan deemuu miti. Siistama jiruu jaalalaatii fi wal qarqaarsi murteessaadha. Kennanii fudhachuu barbaachisaa, obsaa fi wal dandeettii gaafataa, mariif wal jalaa dhageettii feesisaa. Baba. Dhiiraaf dubbiin tokko illee galtee hin beektu. Ofuma hin xibaarinaa. Ajaa'iba kanatti ta'umoo dhiirti nu komatti. Nuti isaan komanne. Tokko osoo komatu jibbinsi nu jidduutti uumamaa dhufu jira bara. Rakkina tokko jira. Rakkina sana keessa furmaanni isaa maalinni jennee furmaata isaan barbaannuuf callisneetuma kompileen goona gaafu. Rakkina uumame sanii furmaatatti kan nu dhiisneeti. Rakkina irratti rakkina ida'uu jaalannaa. Yeah, wherever. Yogguu rakkinni jirtu. Alkoolii irratti dhuddee rakkina kee irraanfatta. Sinoon dabalattani? Hasanti salaawwatiin dhuguu teessee warra dhugutti bashannantani? Smart, huh? Sodaa fi yeroo guutiin jira nagaya. Good for you. Hey! Waan Saamirraa ishee fedhe ergitaniitu? Maali isa gamatee immoo? Makiina haaraa na baasuu deema fa'i. What? Naahili, ani waan kana keessaan qabu wanni kanaa kun tasuma naaf hin galu. Hello girl. Wanta akkasii galuu qaba malee. What? Yaa. Wanni akkasii akkamitti nu galuu barbaadde? Jireenya namatti taphattee kan kee yoo tolfachaa jirtu xiqqoo malee itti nagaamu? Kun baraan tasuma isinii hin galu. Akka kiyya kanatu dhugaatii dhuddanii isinii galuu eegala bara. Yaa. Mee akkamitti nu galuu barbaadde? Afachume. Amma siistama keessa galle jettanii turre akka qorannoo kiyyaatti siistama Ameerikaa keessa seenuuf tokkoffaa dhiira of tultu. Dubartiidhaaf kabaja hin qabne. Dubartummaa keetti fayyadamtee kabaja agarsiista. Si galee? Horii jarra saamaatti kabajaa nu barsiistan. Of course. Yeah. Naahili, maal taate haala ammatti deemaa jirtu kun garuu eessa akkasii geessuu danda'u ni beektaa? Qorannoon kiyya waan cimaa ta'eef xuruutti dhaggeeffadha. Makiina haaraa dhuftu. Like Range Rover, Mercedes, gala malee bichisiisti. Yoo dandeesse kashiidhaan. Yookaan immoo daa'imandii jinnii jaankaa gala malee bichisiisti. Hanga harki isaa lamaan hojiidhaan. Jedhee goggogee fuutti maskootii bukkeedhaa deemtu. Kana malee hin ta'u dubbiin giiftii koo. Kun immoo qorannoo maal jedhaniiti? Kunimmoo qorannoo naahilipiidiyaa jedhama. Maal abbaa kee kolfitaa? Ammaan tanan saayikiloopiidiyaa irratti baasa kana. Oh my God.
Yoo si dhaggeeffatani. Waan hedduu haasa'e Kana naa baruu keetiif galatoon. No, achitti kaffallaa. Oh. Ni asama. Ani har'a? Oh my god. I'm good, I think. No, thank you. Thank you. Udah mana? Sambal? Oh, okay. Oh, achitti kaffalu? I think, yeah. Haasa'u ati bakka battanii jirtu maali haasaan keessa kun? Oh, yeah. Hiriyoota kooti isaan. Akkam? Eenyu dhiira maqaan kan kee? Naahili. Naahili. Wal barnoota gaarii? Oh, wal barnoota gaarii. Egaa boo dhugaatii wayii fudhadhu. Okay, sure. Eenyu siin jedha? Suutuma si mujjira maqaa kiyyallee. Sir, can I get Malibu pineapple please? Thank you. See, maali haasaan keessa kun haasaa baay'ee namatti mi'aawatu bakka battanii jirtu. Yeah. Keessumaa moobaayil gaafsi argani baay'ee hedduu namatti tolta haasaa. Galatoomi baay'ee. Hedduu si baruu sababiin barbaaduufi mee nambara kan keenyaa waan akka inni himaa. Oh, nambara koo? Yeah, sure. Atumti barreeffadhu mee gasii ta'u. Yeah, yoon. Jiraata? Yeah. Fakkaadhu? Cheers. Hiriyoonni kee natti hin gaddammini? No, it's okay. Homaan jedhan. Baay'ee galatooma. Galanni kee hin bade. Maqaa bareedaa, maqaa bareedaa. Thank you. Welcome day, my Rabbi. Rabon. Fire. Fire. Hey, Kathleen. Kata. How's it going, sweetheart? It's okay. Ati bari yeroo yoo ta'u wajjin taatu anaan heeraan fattachuu. Sorry, babe. Addunyaa biyyan baa kana keessatti an hiriyoota qabu keessa Jarman qabaa bar. Obboleewwanuma garaa tokko bayaanii natti fakkaataniif. Yaa sirrii dhugaa keeti. Beektaa anillee sitti qoosaatiin jira. Biyyan baa kana keessatti akkanatti ol gammachiisuun ol taphachiisanii ol arguun hedduu barbaachisaadha. Ouch. Maal taate?
I got a headache, man. Oh, inni si dhiisa yoo ta'u buna ga'utti diddee kottu ciree ajaa'ibaa tokko si hojjedhee hin jira. Come on. Jalatte? Wow. Ano mo pala tingin? Oh yeah, baby. Why? Iya ka lang ito minuga. Beri gifti ko. Lah, nak. Teka. Dia muna ba dyan? Saat yung go to gay? Yeroo dhambatan ko. Bakka na bari ito ko si kopis. Ah, baby. Paalaman tokko na koto so kopay na actually baka na bari dapat kanya. Kasi? Oh yeah. Kopay. Surprise daw sa atin. Yeah. Tikim siguro kopay na. Sorry. Maali maal taate? Ifama bareedduu si biroo hin dabdu tasa milladhe. Fuulduratti deemuuf tarkaanfii rakkadhe. Garaan na rifatti miilli na sakaalame. Duubatti na deebiste. Sin gaafadhaa garuu maaliif rifadhe yeroon si argu? Si gaafachuu jiraa bara naa deebis. Maaliif rifadhe yeroon si argu? Akkamittiin beekuu danda'a? Hogga koo fultu ni bareedda. Namni mucayyoo bareedduu sana daawuntaawunitti ergee ofii isaatiif uptown taa'u kun kanuma akka. Laki, ka uptown taa'u saniitu hin jirre. Dhugaadha. Akkas taanaan harka fuune. Ayyee. Naasifoon jedhama. Asaantiin aan jaaru. Hiriyoonni koo naasifoo jedhanii na yaaman. Akkasii mijjaan yaamuu ni dandeessa. Maqaa bareedaa qabda garuu. Oromoon turuu maqaa bareedaa baasuu ni beeka. Barachaa jirta moo? Yaa, loo. Oh. Garuu nama dhala nyaatu akka hin taane seera barattu san hojiirra oolchittiin dalaguu qabda. Nama seeratti dabruu adabuuf kan hin barachaa jiru. Good. Ani faarmaasistiidha. Okay. Interesting. Ayyee. Wal barnoota gaarii ta'aa ta'uu. Dhiifama bareedu dhaabbatatti afaan si goggoiseemi? Yaa garuu yeroo fi bikka taa'umsaatiin namaaf hin mijoone anillee namaan tana mana ga'ee sanboota hiriyoota kiyyaa wajjin beellama waan hin qabuuf deemuu kiyyaati yeroo biraa goonaa dhiifama. Hayyama kee yoon ta'e bilbila kee argachuu ni danda'a? Please. Please. Ayyega. Nagaano. Mama lebbaasaa xibaara. Asaantiin maal taatee turte garuu? Lufti maal taatee? Oh, kunnoo yoo dhufte. Dhiifama guddaa si jalaa. Toleemi akka? Nagaa. Akka? Maal? Eeguma durii sirbina. Har'a maaloo hojii eja'an. Gurbaa tokkotu ijoollee irra buufatee. Ayyee.
Chiho? Asii saafii bareeda biran dabranii jirre. No way. Mana? Ati illee jarraa buufattee egaa? Okay. Ani kana hin amanu. Garuu dhiira 100 wajjin wal si barsiisa jennaa hiddeeni. Naahilii. Dhiira 100 wajjin wal barachuu jechuun bar. Wal barachuu jechuun walii galuu fi walii ta'uu jechuu miti. Maal taatee? Yaa! Garuu kan akkasitti onnee keessa kan keessatti naa fuudhe. Ati dhuguma jettaa? Yaa siyaamee. Ufti onneetii agartee akka baabura gaazaa akka dureetti dhokdhok jee na keessaa bahuuf deema. Eekin irra bitaa? So tell me. Akkam bareeda? Maal fakkaata? Eegaltee moo? Qaba? Haa. Baruutu narra jira. Ni bartaasota jettee ko. Kanuma haasa'e. Nama laaltu qarshii laaltu. Hee naasifoo biyyan deema jettee turte yoom deemta? Faamilii fi bu'aa siif kennadha. Namni hogguu biyya deemuuf ka'u waa hedduutu isa yaachisa. Hello? Sorry, maal jettee turte? Are you okay? Biyyan deemattee akkas yaada keessa seenta? Sorry, I mean, waan biyya na gaafatte? Gidduu kana yaada hamaa keessa seentee jirta. What's up? I'm in trouble, man. At work? Oh my god. Qoricha dogoggoraatiin patientiidhaaf kenne kanaan hin jenne. No, not at all. So what happened? Just, Just what? I think I'm in love, man. Wow. Si qabdee jaalalti isheen biyya qabdu sunis. Not funny. I never felt this way, though. Are you serious? Yes, I mean, kaleessa guyyaa guutuu bilbilee fi ture hin kaastu. Arras deebisee bilbilee garuu deebiin hin jiru. You know, yeroo takka beektaa dubartoonni namatti cimu. Ammoo bilbilli faarraa badee ta'uu danda'a yookaan immoo akkuma amma jirtu kana siyaachisuudhaaf jedhanii beekaa sitti taphachuu dandeessi beektaa durba bara kanaa namanidha. You know, waan ilma namaa quunnamu hin beekaniiti. Yeah. Haga dandeessetti just be positive. Yeah, I'll try. Egaa buna sana silaas dhugaa hin jirtuuti yoo dandeesse tugoo godhadhu. Dalagaa deemuun sa'aatii nutti geera kan deemna. Shamiza kee immoo sirreeffachuun irraanfate.
Ada maalic isuma lee jettee? Gargar riba maleen bula bar. Ani haniin jiru ada. Qashuma lee ta'u waan nyaattu. Lakki. Lakkii xiqqashuma lee ta'u. Haa waan dhugan maal siifitu? Maali as waan mannu geemu. Haa mee waanuma dhugan hoo? Lakki. Waatu koon papa. Duba yoon nyaanne yoon dhuyne akkami garaa qullatti kiniinii fudhatta? Nagaa nyaachaa nooluu nama nyaachaa oolu. Abshur si fayyadu yoo maan taatu. Bilbilaayi. Hee siyyuu? Baay'ee guddaa dhiifamaa bareedootiyya. Amma dhufuuttan jira. Ummaa hin rakkatiin suuta jettee dhaqqabuu ni dandeessaa bar. Ameenyuuf si bira jira Naahilin jirti? Asna bira jirti. Good. Amma dhufaa jira. Kunoo amma dalagaarra dhufadhee bahee dhiifama. Amma dhufaa jira, okay? Haa ta'u. Hayyee. Okay. Hayyee baay. Hayyee. Ada. Siameen bilbila si bilbiltee ammaan tana ergaa si dhaamtee jirti hangaan dhufu jettee. Laftee jirti. Qoricha fudhattu kanaan si wallee hedduu rafti ni beektaa. Abshur biyya teeknooloojiin jirta. Homaan taatuun fayyiti. Maal taate? Eessi bilbili? Siyaameetu bilbile. Oo, nice. Dhufaa jirti moo? Yaa dhuftiin jiraa jirti. Akkamitti nanaasistee seette? Waanumaan hin deebi'ee argu natti hin fakkaanne. Adaadaan kee nama gaariidha. Hedduu nama jaallatus. Akka adaadaatti illee ilaalee hin beeku ni beekta. Haadhuma tiyya tana dhalte natti fakkaatti. Asanti. Kottu bilbila kee kaasi. Oops, missed call is it you? 100 missed call? What? Nas? Huh? Mark. Yeroo tokkollee kaastee afurii si osoo hin dhagee. Yookaan immoo voice mail dhibba tokkotu jira ta'a hiu beeka. Wow, dalle cimte. Wow. Oh my god, khalee akkaaniin bilbila kiyya asitti irraanfadhetti ammaan tana arkoo kiyyaa dhugaa rabbii. Kun ilaalaan jira. Asirra nima. Maal ilaalaa jirtu?
guyyaa tokkotti guyyaa tokkos misti koolii amma kan Asxanni mee ati immoo. Turi. Maal ta'uu keeti asxanni? Naas. Password sana laadhu. Oh, really? Yeah. Are you serious? Dhaga'uun barbaada yeroo inni bareedduu koo giftii koo si yaadee si jaalladha yeroo inni jedhu dhaggeeffachuu barbaada. Maal ta'uu keeti asxanni maal taateeti? Don't exaggerate, please. Ada. Asanti. Yeah. Kota fodi bilbila kan. Iya jira. Asanti. Asanti. Kota fodi bilbila kan. Okay. Asanti. Guyyuma tokko nama maraachuu jirta. Asanti Nanjar. Gurbaa tuksiisten beenu. Harkumaaf miilaan daa'imsiisaa jirta gaa. Garuu maal abbaa isaanii akkeessi yoo harkaaf miilaa warra dhiiraa kana daa'imsiisan malee ta'u. Ati moo qooqa kee qaqqabadhume adaadaa rafu jirtii maal ta'uu kee? Okay. Please, maal takka dawwaliif beesu. Asuuko, my baby, my darling, yeroo ni jedhu dhaga'uu barbaada. Ati maal taatee fayyaa qabdee? Ajaa'iba qabdaa barate. Walakin jaalladhee fammeessi ta'u. Guyyuma tokko immoo. Asitiyaa erga si biraa deemee eegalee si osoo hin taane yeroo siin itti wal argeef bakka siin itti wal argisan abaaraa jira. Maaliif siin wal argeef wal bareef gaabbaa jira. Abjuu natti taate hedduu wajjin turree kanaa sana jechuu baadhullee miidhaginni kee kan keessaa kan gubbaa caalee calaqqisa. Haalli haasawa keetii suutumee ta'uun amala gaariif kabajaa akka namaa qabdu hima. Uumama hundaan badhaafamtee jirta. Hafuura kee dhabuun eda obsee bulee har'a ooltii na dhorgitee jirti. Maal akka na tushisiistee na biraa deemte hin beeku. Please yeroo tokko kaasee nin jira nagun nagaya qaba qofa naan jedhe. Ana lubbuun na keessaa ba'uuf deemti. Hafuura natti deebise.
giftiko. Jaalali hoytu roonni namaa tuqxu hadhooftuu namatti kaasti. Nageenye? Nagaadha. Maal jettee? Naahilii, come on. Haa ta'u mee? It's okay. Meelee adaadhaan? Adaadhaan mana hirribaa jirti. Dadhabdee rafuuf jirti. Garuu akkamitti balaan kun irra ga'uu danda'a? Osoo shaawara fudhachaa jirtuuti shirgi gaattee kufte. Anumaa hojii galu jiru qoqqasi shaawara keessaa dhage. Sanboota kana jees itti bakkutti. It's okay. It's okay, Abshir, wal bira jirra. Abshir. Taasisi yaame. Baay'ee nama gaddisiisti. Amma xiqqoo booda isii kaasuun kiyyaan oolu qoricha liqimsuutu irra jira beekte. I'm sorry, bro. I'm sorry. Really sorry. I'm sorry. Hee Naasifoo, akkam jirta? Si jalaa baduu xiyyaaf dhiifama guddaan si gaafadha. Ede hospitaalaan bule. Hospitaala? Sababni adaadaan tiyya dhukkubsatteefin hospitaala bule. Bilbilli xiyyaas fudhadhee waan hin deemneef si bilbiluu hin dandeenye. Oh, baby. Thank you so much. Anibar? Boodaan siif bilbila. Adaadhaan hoo? Maal taate laata? Osoo akka tasaatti achi arguunii baatte adaan achuma keessatti duuti jechuudha bara. Maarree eenyutu dirmataaf jetteeti. Ollaan dhaga'us namaan dirmatu. Ollaan illee dhaga'u wayya beektaa? At least poolisiitti bilbilu. Ani bar apartimentiin an keessatti galu gurraacha galu diimaana galu waan beeku tokko illee hin qabu. Ati moo? Maali? Naahili. Kaati wallaalte eenyu haa beekure? Ati, it's okay. Wajjin jirra Abshiruun takkan taatu seen. Galatooma. Asuu si jiraachuu waanta Asu, come on. Waan taatu Abshiru. Waan taatu. Wanuma bira jirra. Haga dandeenyu wal gargaarra. Darara laga ililirare mukeen wabirra dhaabbatu tarree midhaan gosayuun mugudaa garraa ashitaa waadii fandishaa moyra soora lubbuutti leellisa qalbii goosuma waartuu badhaasa rabbii bareedni uuma faaya addunyaa dhihana qalbii
ifa jireenya himanni fituu dubbii dheeressu bareeda uumaa rabbiin haa nu dhiisu bareeda uumaa rabbiin haa nu mar'ata sawaa himimsuu fardaa gammoojjii qabee fuula hubaddaa daaramii logaa biliituu gaaraa goohadaa kiyyee wajjii shimbiraa soora lubbuutii leellisa qalbii koosuma waartuu badhaasa rabbii bareedni uuma faaya addunyaa dhihanaa qalbii ifa jireenya himanni fituu dubbii dheeressu bareeda uuma rabbiin haa nu dhiisu bareeda uuma rabbiin haa nu kana biraa deemtu hin barbaadu. Dirqama garuu. Akka hedduutu jaaladhu ni beektaa? Onnee keetiin dhaggeeffachuu jira. Maal sitti himti? Waa hunda natti himaa jirti. Maal sin jette? Akka hedduu na jaalatti. Aku mucaa gaarii fakkaata. Asuun koo ergii isa wajjin adeemu eegaltee waan badii tokkollee irratti argee hin beeku. Maal godhu garuu ijoolleen si'anaa akkasuma qilleensa irratti daftee waa murteessiti. Qilleensa irrattis immoo diiddii yoo daftee maal godhu? Maal taatu akkasuma immoo karuma seeraa ammoo akkuma seeraatti immoo utuu ergatee tam gaarii ture laata sila. Halkan gaarii qabaadhu. Nagaan naa bulli giftii ta'u. I will call you before you sleep, okay? Okay. Bye now. Call you before you sleep, okay?
Please akkati natti aartee jirtu nan beeka. Garuu yeroo ma tokko qofa na dhaggeeffadhu. Wanta ati shakkitu hundumtuu dhugaa miti bara. Sobadha. Ana moonnatti maal ammaltu? Waan cabcaraaqii hin qabne kun waa tokko nan fayyadu. Sorry, I'm in a hurry. I have to go. Please. Awaan akkasii waan isirratti dalagu sitti fakkaata? Oh, really? Ammallee amanaan jirtu? Ija koo caalaa akka maaliin amanuu barbaadde? Naasifoo. Maaloodha wanta argite. Hiriyoota koo dhiiraa wajjin hin bashannane kanuma. Hiriyoota koo dhiiraa wajjin bashannanuu hin danda'u? Harka koo nan xureessin. Na duraa godh. Naasifoo, please. Ansin jaalladha bar Naasifoo, please. Please Naasifoo, please. Hangarraa kana gowwoomsi sin ga'u. Yeroo meeqan dhiira adda addaa wajjin si qabe. Garuu wannin sin jaaladhu dogoggora kee osoo hin beekuu dhiifama siif godhu. Afachume wannin sitti hanqisanii jira. Naasifoo, please. Sitti balleessee tan jira dhiifama naa godhe. Please Naas. Please. Amimmaan sobaate. Onnee koo sammuu koo jaalalaan xaxxee na gowwoomsaatiin baate. Jaalala waan hin siif qabne sitti fakkaata? Come on girl. Addicted natti ta'e naan jeega. Maal? Enough. Get out my boy. Gurratti si dhaggeeffadhu hin qabu. Naasifoo. Naasifoo. Makiinaa naa baaste sana akka waadaa naa galtetti kaffaltee fixuu qabda. Oh really? Is that all you want? Hangarraa na gowwoomsaa turte jechuudha? I'm so stupid. You know what? You don't want to waste my time anymore. Naasifoo! Naas! Please, Naasifoo! Naasifoo! Hey Naasifoo. Har'a ala tuluun kiyya nafu hiriyoota kiyya na dallanee jira.
Hey, whatever you do, don't get drunk. Wah. Bakka si bilee dhufu? Nope. Asii kan dubettame? Ani nama abbaa warraa ta'uuf deema. Kanaafuu dhugaatii kanarraa xinnoof qusachuun irra jiraata. Aboleessoo inni gaafa yeroon isaa ga'u ni qaqqabaa. Inni jarjariin. Ammumarraa asantiin tiyya na leenjisu jirti. You know, maybe isiin waan hin dhumneef ta'uu mala. Maaliif gowwomta? Beektaa? Naa'ol, anammoo isee gammachiisu baay'ee. Onnee teetis, sammuu teetis, waa hundaa kee boojitee jirti jechuudha. Nope, she's not that kind of person. She has a lot of quality. She got good attitude. She's different. Ila, dubartoota an kana dura beeku hundarraa iseen adda. Adeeroo is in love. Hedduu jaaladhaan. Fedhinnaa kee ittiin buutu waan jaalala keenya diiguu danda'u hundarraa of eeyti. Guddina keenya tattaaffii baay'ee gooti. Si kabaji. Si amanti shakkiin heddummeessitu. Wow. She's a really good girl. I'm so happy for you, man. Ammoo yeroo ammaan tana keessatti dubartii akkasii argachuun hedduu nama rakkisa. Maal qabatu mucayyoo akkasii argadde? Keessumaatii namni jabana ammaa kaleessa wal baree har'a waa hedduu wajjin dabarsee wal mammaraachisee wal biraa deema. Beellamni keenya har'aa miti. Ati beellama maal firiyoota kan wajjin qabatte? Asumaan hin dagadhe beektaa. Anammoo akka wajjin deemtu barbaada. Homaan akkoo hin qabu. Ijoollee yeroo tokkootiif bilbilee itti himuun hin danda'a. So wal argina rakkoo hin qabu. Waan hundaafuu thanks for the ride. Galgala wal agarraa. See you later. Nagaa.
wal argina jedhee takkaalee yaade hin beeku. Small world, huh? Waggaa lama booda dhuftee sammuu koo na jeeqxa. Steetan irraa muuvii godheef. Yaadannoon kee bakka bashannanaa hunda waan jiruufi. Edaanuu ati asitti muuvii goote. Osoon kana beekii. Steetatti jirtu kanan dhufan ture. Maal godhuun narra jira? Oo asaantii. Balaa kana gidduutti seenuu baattee baay'ee natti tola ture. Yes, akkam nagaa. Akkam nagaa fayyasiu. Nagaa ma jira. Laaqanaaf baay'atan si bilbilaa jira akkamati. Hojiin akkam? Hojiin homaan jedhu keessuma gugguufaa jirraa kunoo. Hadha guyyaa kee akkamitti dabarsaa jirta? Hadha ofa qabdaa miti? Amma kunoo osoo agartee laaqana godhee mana qulqulleessee laawundarii godhuu qofaan naa hafee osoo agartee. Jabaattee maarree? Maarree guyyaa kee har'a kanaan dabarsuu deemta moo akkam? Lakkii booda irratti naasifoo wajjin beellama qabna. Naasifoon akkam? Nagee qaba fayyuma. Asuu kiyyaa wanta kun irraanfadhee beektaa? Maali nagaa miti? Haajaa jabduu wayitiif si barbaada. Akkuma dalagaarraa baay'een si arguu danda'a? Maali maal taati? Yogguma si arguu sitti maaloo beellama kee kanarraa kaansannaaf godhee anaaf jedhiiti. Maaloo please. Okay. Hayyee rakkinaan qabu. Naasifoodhaaf bilbileetiin itti hima. Rakkinni hin jiru naasifootaan itti bilbileen itti hima. Hayyee nageetti gaa. Hayyee gaa bareeda. Bye. Hey, beautiful. Hey, baby. Akkam naa oolte. Sorry, hojiin natti baay'ateef siif hin bilbileen. Uummata akka illee rakkina qabu. Dhiifamaanis hojii irratti siif bilbiluu xiyyaaf. Sa'aatii feetee bilbiluu mirga qabda. Sagalee ta'e yeroo dhagahu enerjii naa idaa. Hey, Naasi. Yeah, babe. Arraan tana siyaameen bilbilteeti haajaa jabduu takka qabdii natti fakkaateeti. Akka booda wal agarru barbaaddeeti. So, dhufteeti isiin pik nagootee wajji deemnaa. Har'a waliin garuu jechuudha? Yaa, beellama keenya kana kaansilii godhuudhaafi. Hangam takkallee akka na tursiistu hin beeku. Yeah, I'm sorry. Eessa deemuuf? Ammaan durallee bika deemnu natti hin himne garuu hogguu wal agarree sitti himnaanaan jettee turte. Hayyee yeroo isii biraa fixatteet naa bilbili gaa. Hayyee siif hin bilbilaa. Okay, sweetheart, no problem. I will call you later. I love you. I love you too.
Nahili akkam nagaa jirtaa? Maaltu? Dhalli namaa kun Dhalli namaa maal ta'e? dhalli namaa gidduu jiru. Gidira maali? Kan gadi nama cabsu. Maaltu immoo nu gaccabsaa naaf hin galle? Qurxummiin harkaa baate tokko na damsuuf yaali gochaa jira. Qurxummii maali immoo? Akkamitti sirkaa baatee ammoo akkamitti qabu yaaddeme? Anaafuu naan galle kan itti qaba. Garuu bakka fedhe seeni qurxummichi kanuma kooti. Intala qurxummii qabaa jettee laga seentee achuma keessa nafi nagara. Saafii yaaddee tooftaasaa akka gaariittan itti beeka. Fisher girl, huh? Okay, well, be careful and good luck. Ofiifoo duutii maaf ofuutii jedhan. Har'ammoo akkam siyaasofsiisaa jira? Se'ame rakkattee cinqamtee wanti hundumtuu humna kee ol ta'e beekta. Naahiri dhala namaa ta'ee kan hin rakkanne hin jiru. Garuu maal taate maal rakkatte mee? Baraa fi furguggee dhahanii dabarsan jettee Naahili. Naahili? Mee maal rakkatte Naahili? Never mind. Hojiin akkami? Hojii namaan jedhu hadha beellama qabnaa hin beektaa miti? Yes, mom. Isuma si yaadachiisuufan. Yes, madam. Be on time. Waan hedduu nu gargaarta immoo. I will. Egaa laaqanaaf baay'atan si bilbilaa jira. Wanta ta'e garuu booda bal'inaan natti himtaayee. Okay, bye-bye. Akkam haasofsiisaanii jira ammoo adda. Cayyoon tun. Haasaan isaatiif amalli isaatiif jijjiiramee jira barana. Saati na jalaan gubin. Hangarraa kana wawwabsisin gahu. Amma garuu naga. Urrattiin si dhaggeeffadhu hin qabu. Qilee boy! Yo
lafaaye kachiisa kabadhe yoorota amaroda yoorota amaroda. Arra naaf hin galleewu eessa geessuteef gaarra? Arraa naaf jettee jaalallee kellee dhistee galatoomi gaa. An dafees biraa deemuun irra jira dhugaa rabbiitiin siin jira. Akkanaa hiliin jettee egaa yeroo tokko tokko dhiira quntuutuun. Ani waan akkanaa kanan godhu laala akkas taanan ammaan tanaan si biraa deebi'aa beera. Kanaaf jecha wareegama kafaluun qabdu jechuudha. Maali maal taate meelaayi? Yeroo tokko tokko dhiira quntuutuun yoo sin jedhu bar. Dhiira quntuutuun jechuun abbaa manaa keetii hojii oollottee moo? Waan maraatiif seennee haasofname. Washii shanan dhibee yaa washii kalaamunaa washii shanan dhibee yaa washii kalaamunaa. Okay, anilin. Yeah, so akka miree bilbilteefi? Jirti garuu like yeah. Maalitti nimne? Itti mee ture garuu hin beektametti isheen akkatti jirtu gaafa akkasii saadhaan argamtee hin beekti. Inni dhufaa jetteerti garuu dhifama jetteerti akkas akka.
Sorry. Asu. Please. Happy Wednesday. Thank You're you. welcome. Oh, look at this. Yeah. Even when talking about money, Asante. No, don't do. Don't do. No. All right. Good? Makin good? I'm fine. I'm fine. I'm good. Don't look at me like that. Yeah, work. I'm here. I will not. Good bro, makin Bye. You know what? I'm not too over. That's okay, you can know. Yep. I'm no Chinese for better. You know what? Let's make it deal, right? Yeah, I see. You don't know this stuff. May I see you? Okay. What? Yeah, is that? Can you move to Asin mah, anak tu macam. Alright, okay. Waktu kawaran, dia minta sana nak kaum kan. Yeah. Of apa cepat tak? Whatever. Ikut masak.
beekti kee maal dandeessaa ofiyyuu beekti kenni beeku san as kenni waan isaa. Here. Okay, I got it. Come on. All right. Well, I don't need to sit with them. Poolisiin nu qabata deeman taate. Poolisiin. I'm tired. Ita nama cuti mana aku begini. Asanti turiat. Machof tu bakat. Ada ke dokter kasih kau dah? Come on. Oh, Fatih injira. Please, jangan beritahu. Si berti ke modal. No. Si berti ke dat. No. Alright, kemarin cintakan lawan cakap undune. Nunne. Sanjera. Bisa nunne ya leki. Come on. Bisa kasih kau dah kudo. Meago. Isyik rumah tidak boleh cuci rentu beta. No. Ya, isyik rumah semua tiket nunne rentu. Macam Macam tu. My goodness. Come on. Ende. Afanti. Hey Nahili, one baradu nasi ko jama, isini siriati nahi dijamsi kari. Waggaa dheeraa dura nama tokko takka sedhee namaa guutuu. Me hasaa dhufe. Naafin jedhama fi? Achi keessatti wal arguu keenyaaf garuu yaaduu waan isin ifannoo si fakkaata? Waggaa lama hedduu dheeratee ture. Maaliif naqqiisne? Okay. Tus dhiisuu yoo barbaadde ajaja hundumaan tola jechee fudhachuu qabdi. Kanaan achi waa hedduu balleessite. Guyyaan har'aa kun baay'ee guyyaan ajjabaati. Birthday jaalalleetu yaada. Isin gammachiisuu barbaadanis. Anaaf siriyaa kooti bara. Waan malleef iyyuu. Sun riyaa keeti? Akkasii mana tokko keessa galtan beeka. By the way, hospitaalota keessaa hojjettu. Hospitaala bareedaadha. Anyway. Yeah. Oh, will they think so too? No, they won't. You should. Akhirnya kau dah. Kau limban je nama. Oh, hey. Hotel dibina adam bareedu tokko wanta fakkaatu ture. Yaa. Deem asii, deem! Deemii balbala korraa. Balbala korraa hin ga'iin. Asuu akkuma argusii wal tokko naaf eeyyama adaadha, please. Asuu jette deemii adaadaa kee barbaaddadhu. Asuu. Beektaa waan mucaa korraan geessiste ati. Balaarraan geessiste mucaa korraan maqaa keetiif jette. Mucaa koo fuutee kanarra geesse. Maqaa keetiif
qabu deemi. Galaadaan natu badii qaba. Garuu baatii jaaguutu eegga balaan kun ishee rakkee asuu argeetiin hin beeku. Sima tokko akka ishee argu na hayyama adaadha please adaadha. Beeta an ijuma kee yoo arguun barbaadu. Ija isheette ijuma kee yoo arguun barbaadu an deemi balbala korra. Sima tokko duwwaa naa hayyama. Deemi hin jedhe yoo maal jedhe yoo maal jedhe yoo dubbadhe si gala waggisitti dhaga'ama. Akka lapheen kottam akka gubachaa jiru hin beektu ati. Adaadha. Akkuma tasuu jaallattu anis jaalladha. Maal jaalala akka ta'e maal akka ta'e beekta. Asuu bari akkuma jaallattu hin jaalladha amanis. Abboo ajaa'iba rabbii ammati waa'ee jaalalaa na barsiisa. Kana dhaga'uuf gurri nartii iyyate jaartiin jiran. Jaalala maali beekta ati? Yeroo mucaa koo fuutee balaarraan geessisi. Na asoko nan dhufa. Nan dhufa. Atau giftii kiyya. Asumti. Asura. Beeta isheen mamurii isa luusii gootee jirti. Sin beetu akka isheen si beetu sin barbaadu. Deemasi. Yaalattu. Asunni kun yaalattu. Ani siif jedhee mucaa kana eessatti akka geessu hin beeku ani. Biyyan itti waggaa dheeraa jiraadhe keessa siif jedhee eessa akka itti geessu sin beeku ani. Deemi asinarraa. Memorii ishee. Deemu. Kana haadha isaati wajjiniin biyyatti wal beekna ati garuu hin beektu. Duuba maaliif asitti deddeebi'a? Mee kottu mee isa booddee haasa'u laaqana nyaannaa kottu. Garuu adaadhaa gurbaan kun nama rakkatee rakkina isaa namni hubachuu dhabeef tokko fakkaata. Mee kottu giftii kottu dhalatu. Waggaa sadii booda haala kanaan ol agarree ka'anii beeku. Traafikiitu argite dhugaa karaarri oomaa asittis immoo argite tiraafikii tokko argate. Gaafoo karuma haasoftaa. Please qo'ee sitti himaa. Maal natti himtaa? Maal yeroo ammaa kana beektaa sababa Freni bathroom ni deema. Anggamachuu jira?
Xiqqoo tuttureeyyuu. Maaliif ture? Hin beekne dhugaame. Hin beekne. Amarsi hojii wal argina seenu. No, qaafirraa na barbaadanii jiran argineen. Okay. Check godhaan. Hayyee. Akkas beektaa. Hey. Kennaa dhoofis. Asaanti moo? Akkasaan jedhee wanta gochuun irra ture hundumaa yaaleetiin ture. Amma sirraan barbaadu narraa deemi amma. Beebi, kun kan ta'e yeroo dheeraa dura. Narraa deemi. What? Narraa deemi. Babe, relax. Waan tokko duwwaa na hubadhu. Yoomuyyuu taanaan sin jaalladha.
ulfaataadha beektaa. Wanni hundinuu kan ta'e yeroo dheeraa dura. Shayxaanni tun eessaa dhufte akkanatti na jeequ jirti hin beeku. Ani garuu falli jiru asaantiitti himuu qofaadha. Akkam jedheetti hima ammas santiin waan kana dhageesse maal naan jechuu akka dandeessu ni beektaa? Well, ishee irratti hin jaallanne. Wanti kun wanta yeroo dheeraa ta'ee dabre. Garuu anammoo isi dhabee jiraachuu hin danda'u. Dude. Akkanatti himtetti asaantiin nama hubatu tokko naan jetteetta. Yes, but this is different. Garaagarummaa maalii qabame? Naayiliin hiraa isheeti. I know. So I have to think about it. Garuu waan itti yaaduu qabdu tokko asaantiin ni tura malee dhaga'uun isheen oolu. Gaafa dhageesse immoo hagam akka nammaatu beekuu qabda. Kanaafuu yeroodhaan yoo itti himte furmaata waan ta'u natti fakkaata. Ittiin yaadame. Meesuu jireenya keessa darbina taphachiise. Yookiin osooniin waa hunda yaadachuu dandeessi taphachiise natti tola. Garuu egaan kaar aksidentii harkadhee booda waanuma tokko yaadachuu hin dandeenye. Kaar aksidentii? I lost my memory. No. Wanni darbellee numaa naaf hin godhu garuu akka seenatti himame malee. Aadaadhaan tiyye garuu eegan kaar aksidentii harkadhee booda isteetuma jiru san jibbite. Akka muuf goonu murtee isteeti asitti muuf goonu. Ishoo asitti muuf godhuun keessan jaalallee tiyya haadha mana kiyyaatii wal na barsiise jechuudha. I feel guilty though. Maal jette? Anati. Maali rakkinaa jira? Xiqqoo hangas maraamti garuu. So, you want to share? Okay. Maali rakkinni? Seenaa waggaa 2 dura ta'e tokkotu as dhufee na jeeqaa jira. Seenaa? Mucayyoo? Yeah, about my ex. Ilmoo qabda? No, akkasii miti. So, seenaa natti himteessanii mucayyoon jaalattu takka sirratti cheat gootee waan si cinqiteefi and then you broke up with her, right? Yeah. Isteeta jiru sanirraa baqadhee asitti kan godaaneef ciqiccisi dadhabeeti. Amma immoo as dhuftee na jeeqaa jirti. Namni ati hin feene tokko dhufee sababni itti si jeequuf hin jiru. Mirga hin qabu. Wanni fedhinnaan ala ta'uu danda'u tokko immoo ni jira jeen yaadu. Giftii ta'u yoon si dhaben hin maraadha. Nan dhabdu. I promise. Okay, namni sun namatti beektoota yoo? Waan rakkina qabu natti hin fakkaatu. Mucayyoo waggaa 2 tura addaan baane ta'e. Naayiliidha. Naayili? Yommuu tokkolleen dubbisa jennaanii alaabaan isheen du'eetuma hin argamanaan jedhu. Garuu adaadaan isee badii guddaa qabdi beektaa. At least meemoorii isee deebisuudhaaf simaan sitti fayyadamuu qabdii turte. Dhugaadha. Baay'een gaddaaf jireenya ishee. I always blame myself. Amma akkamuma jalleetti himna.
It is so painful. Murtiin kun ammas taanaani anaaf si gudduu jira. Adaadhaa shi yoo ta'e wanti kun akka eenyu beeku barbaadu. Kanaafi it's up to us, baby, you know. Gargaaruu hin dandeenya ta'a. Yoo akkas goone. Duraayyuu asaantiif naasif laaqanaaf waameedii jira. Dhugaa jiru hundinuu baree qulqullinaani. Namuu yoo addaan bahee wayi. Akkas wayyaa yoo ta'e haa ta'u. Thank you. Galatooma. Nyaanni mi'aawa baay'ee mi'aawa. Kanaaf shoore. Nagaa kun nama jirra. Hojiin akkam? Siyaame. Kottu. Wanti gargaaru jira? Lakki taphadha. Eessi. Maal jecha dhiftanii? Anumatu isin haasofsiisaa. Nu biraa deemnaan dhufneemi. Hojiin akkam jennaan illee hin dubbanne. Framboon. Dhugaatittii kan hin diddeegeessin? Lakkee. Ani kun soodaa khiyyaniin qaba. Inni bishaan malee ni mul'atu. Ispoortii tana baay'ifne. Akkasii? Dhuguma dhugaati. Akka ispoortiitti illee hin jirtanii. Har'a gaadhiifama. Wal bira taphachuun bareeda. Asu. Yaa. Har'a anaaf fireeni wasitti himuutu jira. Isin natti himuu keessan duratti garuu ani waan inni isinitti himu tokkotu jira. Maal? Nahidi was his ex-girlfriend. What? I mean, waan hedduu nu rakkisuu miti garuu hiriyummaa keenya akka addaan akka hin booroine je'eeti waan biraatii miti. Hadha nullee iccitii guddaa tokko sitti himuuf. Iccitii? Garuu wanna kana sitti himu waan barbaadee fi si gargaaruu barbaada. Baay'ee si jaaladha. Si dhabuun fedhu garuu akkuma wanna kana baratte si gargaaru? Na sodaachisu jirta wayii. Nothing I know we want to help you. This traumatic brain injuries that you have. It could be memory loss for long term or short term. It has treatment. Garu. Adadante one follow up sigote na timpaka. Halli kun itti yaalamu nama wajjin dabarsite haala dabarsite sanaaf. Nama sana wajjin wanta tokko yeroo yaadattudha. Jechuun akkaaniin isteet irraa muuf godhe sanitti akkaan deebi'uu barbaadde moo akkaaniin deebi'ee dhaqu feete moo naaf hin galle wayii. Lakki akkas jechuu kiyyaa miti. Isteeta sana keessa isteeta sana keessa nama wajjin dabarsitee sanatu na cinquu jirta siyaame please. waan nu bira jiruufi.
Somebody call 911. Asu. Asante. Asante, come on. Asu.